Hayyee dhaggeeffattoota hordoftoota kiyya viidiyoo ajaa'ibaa takka isinii qabadhee dhufeen jira. Akkana hordoftan isiniin jaa. Amma gaa yeroo kana keessatti dhimma istooreejiitiin wal qabatee istooreejiin duraa guutamee namni baay'ee cinqamu jira. Akka hin cinqamneen isiniin jaa. Amma asirratti viidiyoo saayiziin isaa dhedheeraa tokko fuutee hiixee jennaan gadi bu'ee jala silkii keenyaa taa'uu waan danda'uuf akkanatti immoo yeroo viidiyoo takka heenu jechuudha. Viidiyoon kun gaa kan hin naqamne gadi bu'ee silkii keessa taa'u jira ofirraa geettee kanatti itti dhiste amma akkanatti viidiyoo kana haqaa isin argisiisu na faana turaan hordofaa isiniin jaa. Amma gaa viidiyoo kana akkanatti irratti gadi qabee ennaan maarkii godhee ofirraa haqu viidiyoo takka takkaanis ta'e lama lamaanis haa ta'u yeroo isin akkanatti ofirraa haqaa deemtan viidiyoon kun gaa hin haqamne jechuudha. Amma akkana goone maarkii goone ennaa heenu booda yennaa heene jennee keessaa baanu booda hin haqamne istooreejii wanta tokkos hin irraatu. Keessa telefoona keenyaa gad bu'ee taa'u jechuudha. Egaa viidiyoon kun dhaggeeffattoota hordoftoota kiyya egaa akka itti viidiyoo kana ofirraa sirriitti itti eegdaniin isin garsiisa na waliin tura. Asiin asuma gubbaan kun sarchiin faayilis waan jiru kana tuqaa sadeen kanarra gataa ta'inu asiin akkanatti iddoo diileetii kana gadi tuqne egaa ennaa jennu viidiyoon nuti hiikne inni reefu achii maarkii goonee ofirraa hin haala kanaan gadi deebi'ee silkii teenya keessa jechuu osoo jiru silkii nu jalaa akka malatti istooreejii guutee kan jiru jechuudha. Akka itti ofirraa hin gaa asiin maarkii kana bakkatti waan as jala jira maarkii goone yeroo hiiknu as jalaan kan haqamu jechuudha ta'a. Amma as jalatti akkuma isin agartan kana jalatti reestoor kan jedhuu fi diileet kan jedhu waliin jira. Ol deebisnee viidiyoo sana haareetti gubbarra deeffachuudhaaf reestoor goona. Yoo ammoo viidiyoo kana inumattuu guututti ofirraa haquu barbaanne egaa asiin diileetii kanarra gadi qabnee diileet ofirraa goonu ta'a. Akkanatti gaa hogguu diileet goone akkanatti diileet kan ta'u jechuudha. Istooreejii akka malee waan nu jalaa guutee jiruuf amma takka tuqaa torba lama tuqaa wayii jee akkana deema kun gaa istooreejii keenya kan bilaashaan nu jalaa guutamee taa'u jiru jechuudha. Wanta kana gaa asumaan viidiyoo kanarraa akka hubattaniin isiniin jaa faayila kana gaa silkiin tan qabdus ni jirti tan qabnes ni jirti. Faayila silkiin hundinuu tan dhabde hin jirtu. Faayiluma keessan seentanii ofirraa haquu dandeessanii. Amma gaa yeroo agartan kanatti viidiyoon tun akkanatti ta'inee viidiyoo saayiziin dhedheeraati jira. Saayiziin dhedheeraan kun istooreejii silkiin dura guutannee ofirraa hiiknu haareetti dabarfachuuf jennee kana inni ta'a jechuudha. Bakka wanti kun osoo hin haqamne jechuudha. Istooreejii bilbila keenyaa guutee kan taa'udha. Haala kanaan ofirraa hiitan jechuudha. Faayila kana kan qabnes garaa buufattaniin isinittiin argisiisa. Amma waan sa'aatiin naaf hin geenyeef sa'aatii dhufu viidiyoo biraati irratti haala isin itti buufattan akkaataa isin itti buufattanii ofirraa balleessitan akka istooreejiin teenya nu jalaa hin guutamne ofirraa itti qulqulleessinu yookiin kaan ofirraa itti qulqulleessitaniin isin agarsiisa. Waan na hordoftaniif galatoomaa. Laayik, sheer, koomentii illee kan nu hin dagatinaan isiniin jaa. Dhaggeeffattoota hordoftoota kiyya sabiskiraayib, laayik, sheer akka naa gootaniin isin gaafadha. Hanga viidiyoo biraa qabadhee isinitti deebi'utti nagaan naaf turaan isiniin jedha.